Artistoota qofa singalcha karaa bitaatiin. Walin dhibina. Waldiibuun qabnu amma sagantaan kun akka bareedu yoo barbaanne hundi keenya gahee taphachuu qabna. Kanaaf suuta jedhaati wal dhageeffadhaa. Walin dhibina. Artistoonni asuma fuuldura kana dhaabadha. Tarree qabadha asumatti. Walin dhibina warras artistoota bira jirtan dubatti deebi'a qeerroo. Dubatti deebi'a. Wal miidhuu dandeessa waan ta'eef walin dhibina maal taatanii? Wala dhaggeeffannu dhaggeeffadhaan tokko sirna gaggeessaa artistii keenya beekamaa Nohoo Gabanaa seenaa baay'ee dheeraa qaba waan ta'eef warri asitti wal dhibaa jirtan gama ce'aa teessoo jira. Namni baay'een ni aganaa seeriyoo inni guutti waan ta'eef gidduu kanatti namni miidhamuu danda'a gama ce'aa. Iddoo salaataati amma iddoon sun nu dhaggeeffadhaa. Warri margarra dhaabattan hundi keessan gama ce'aa. Qeerroo socho'a. Warri as keessa teessan iddoo qabadhaa ta'a. Sagantaa bareedaa taasisuudhaaf walaa dhaggeeffannu. Artistoonni akka asirra dhufan barbaaduuni isin gadi bu'a. Ibsoo kennaafi maalirra ta'a tole haa dhufani. Isin bu'a dargaggeessi qeerroon bu'a artistoonni haa dhufani. Walii haa gallu. Akkasii walii galuu qabna yoo ijoolleen artistoota haa dhufan jettan isin iddoo gadhiisaa fi dhaabadhaa yookaan xiqqii qabadhaa. Uno!
walirraa dhoowwa maal nama miidhuu dandeessani bara. Jarana walaa dhaggeeffannu ijoollee dhaggeeffannaa warri as keessa seentanii artistoota bira dhaabbattanii iddoo qabannaa dhaatattaman. Warri dhaabbatan ta'a warri as keessa dhaabbatan ta'a teessoorra warri dhaabbatan. Ijoolleen artistoota bira dhaabbattan al tokko artistoota garana fudhachuuf jenna waan ta'eef iddoo nu gadhiisa al tokko. Dargaggeessi al tokko xigii qabadhaa qaban wannoo iddoo qabadhaa ukaan gamachaa. Namni kaina artistoota seenani teessanii amala kennuun hin danda'ama bara. Namoonni kaina achuma iddoo qabadhaan walaa dhaggeeffannu amma sirni kun akka bareedu barbaannami. Kanaaf naamusa qabannee gaggeessaa artistii keenya seenaan isa yaadatu gaggeessuudhaaf hundi keessan iddoo qabadhaa. Mee margarrattuu ta'a seediyoom irratti ta'a gubatti deebi'atti ta'a. Warri fuuldura sangaa bakka ta'a. Marguma irratti ta'a seediyoomii keessa. Ijoolleen qeerroo duubatti deebi'aa maal taatanii maanguddoonni iddoo qabatanii. मैं खाना चला amma warri tribunii keessa dhaabattanis gaazexeessitootaan alatti gadi bu'uuraa ammas keessaa sagantaan ergalamuuf waan ta'e isteediyoomii keessa taa'achi margaba ifama nu godha al tokko gadi nu ba'a. Naman dabarsiin amma guutee jira tribuuniin. Mee dhaggeeffadhaa. Galatooma
lammiin Oromoodhaa galatooma horaa bulaa gurmuu kanniisaa rabbi sinaa godhu gurmuu teenya gurmuu kanniisaa rabbi haa godhu jabaadhaa geettattaa bakka walii laadhaa iddoo teessumaa waliif laadhaa waliif quuqamaa geettaa ati akka sagantaan tun bareedaan geggeeffamtu namuutuu geettattaa iddoo qabaddaame ta sirri lama stadium keessa sta warri fundura kana dhaabatan duubatti deemee ati ta margarra ta nami tokko keessuma jala xeerroon tokko aydarii jala kaa'ame aydarii jala nami tokko teessoo rakkateetta nama tokko keessuma tokko asirraa kaasiin jira asirraa Hello, wala dhageenye yeroo tokko warri balbalarra jirtan keessummaa ol galchaa jalan afqafaa iddoo waan ta'eef gara istiidiyoomii keessa bal'ifadhaa ta'a lafi jira waan ta'eef. Kadubaati namoo bakka itti sagadamu waan kana hubadha hanga fageenya geggeessuu danda'a miti mee obsaa tasgabbaa ijoollee bilis nama gurguddaadhaafis bakka hennaa dargaggoon gaggabbaa haa wal dhageeffannoo obboleeyyan keenya adaraa wanni sagantaan bareedaan kun akka nu jalaa hin badne bakki amma taa'ee jirtan ka fuullee jiru kuni bakka makiinaan goota har'aan tana gaggeessaa jiru qabatee dhufuutti dhaabbatudha. Laala isa duuba immoo bakka itti salaatamu bakka salaataati. Obboleeyyan keenya waa wal dhageeffannu waan kana hubadhaa ifuma keessan murteessaame. Akka isin fakkaatan murteessaa waan guddaaf walitti dhufnee beeka tasgabbaanee haa hubannu bakka wal dhorkachuudhaafi miti warri ijoolleedhaa warri dargaggootis manguddoo dhaabbattu jalaalaadhaa barcuma irra taa'ina wal kabaja asirraayis warri akka ijoolleedhaa gabbu'aa qaanii nama guddoon osoo dhaabbattu sagantaa kanan balleessinaa obboleeyyan keenya please bakki itti duraa bakki teessan tun bakki hulaa duraa sun bakka janaasaan makiinaadhaan dhufee itti dhaabbatu isa duuba immoo bakka itti salaannu sirna qaba gaggeessan gara duubaa deema
warri osoo manguddoon namni guddaan dhaabbatu barcuma qabate qaanfadhaa bulayyan keenya warri raasikaa ijoolleen meelaa islaala isin harkaa jirra. Galatoomaa tasgabbaa bakka qabadhaa dirreedhaas gadhiisaa. Asammoo bakkaanan dhaabbadhu kana duubaa fi cinaa fi gamaa gaman warri jirtan warri ijoolleedhaa warri dargaggoodhaa keessumaan bari dhufne maatiin gooticha keenyaa hin dhufne bar nama hedduudhaa isaa wajji dhufuu deemaa bar eessa keenya mee eessa keenya gara keenya hunda keenyan keessummaa hangaa taane eenyu geggeessina. Meelaala please naannoo kanarraa itti qocha walirraa haasofnu. Dargaggoonni fi keessanii yaadaaleen ifuma yaada amma hoggaan janaasaan dhufu akkanatti hoggaa dhufu nama baay'ee dhufa manguddoon dhufa maatiidhaan dhufa keessummaa fagoodha harargeedha arsiidha biyya hundaa dhufeen dhufa Finfinnee dhufeen dhufa kanaas kuma qabaadhaa obboleeyyan keenya. Rabbiif jedhaati nu bu'aa dargaggoonni keenya as keessa jirtan asirra keessanii fedhii waan nu bu'aa walqabuudha walqabsiisuu namoonni baay'ee kuma meeqa ta'u ta'anii wajji bilis nu bu'aa. Warri kun oduu ta'anii akkamiin mul'isan? Jaalala keessatti kabaja aadaa keessatti maanguddoonni fi wagganni dhaqaati nu bu'aa. Please, ita asis manguddoonni beeku qabatanii dhufaa jiru. Eessa keenya nama kunneen Jatuhnya sana, mati nuhogo akan jatuh usaha doken kamu, boleh ibu di sana bukan Indonesia, boleh kabarnya habun, dargaggoonni keenya ilmoon keenya goota keenya kabajaan gaggeessan warra seetan fuullee maano. kanaaf akkatti gaggeeffannu isin beeku ijoollee aadaatiin guddatanidha. Asii nu bu'aa jechaa jirra. Nu bu'aa fedhiin keessanii nu bu'aa. Kanaatiif jaarsonni ala keenya isinii asin teessisu gara irraa. jechuudhaaf hunda isaaniis deemaan jenne namni kajoolleedha laalaati maadaa keenyaatti safuu keenya gaa wal kabajuun warra guddaa kabajuun arraan tana bakka buunnee maatii mootichaa isaa ta'umme keessummaan gaggeessaa kanaaf Finfinneedhaa bakka adda addaatii dhufe isaa ta'umme kanuma yaadaatii aduudhaa jira ni beekna aduu hamtuu jira daqiiqaa muraasa sa'aatii takka akkanaaf haa wal cinqinu haa rakkannu obboleeyyan keenya haa rakkannu tuni jaalala kabajaa hangama keessaniif qabda waan ta'eef waan gaariidha garuu kanaa kabaj jechuudhaaf
Ella aggeeffachaa jirra dargaggoota keenya kabajaniitu ba'aa jirtani sin kabajani illee deebisnee iddoo kanarra warri jirtan bu'a harka mirgaan warri jirtan kun bu'a please bu'a of ajajaatii of kabajaatii ada kesan kabajaan bu'a kanaatitti buutu ammalleetti buutu jalata please wal kabajaa amma kana baan goota keenya geggeessina innee wal kadhachaa jirra bane namoonni harka mirgaa jirtan dargaggoonni bu'aa sirraa nu bu'aa Bumi nageenya naannoo keenya as jirtan kana waltajjiitti karaa mirgaaf karaa bitaa waltajjii kana qooda nuu qabsiisa. Warri karaarra teessan kun asirraa bu'aa namni eessaan kana. Namoonni karaarra teessan kun bu'aa hundi teessan Ufajirani war salamis geedira war salata qopoitanis qopaaji tikkoneega osoo janazan indufne salatu disintau shekotin asgirani war ufajirus war asgirtanis qopaaji tikkonuf afadda dergamen jennamo bakanu qabada warriga kharamirga khunuga diddani iflala ifuma bebe allah la Rabbi sejalati jaarsolii dhufan abbootii gadaa abbootii amantaa dhufaa jiran kabajaafi iddoo nu gadhiisaa maatii nu hoogobanaa iddoo teessis nu qabnu nu gadhiisaa dargaggoonni keenya rabbi fedhaafi please namoonni karaa keessanii karaa cuftan kun ammas nu gadhiisaa karaa nu gadhiisaa kottaa bu'aa siniin jechaa jiru hiriyaan keessan hiriyoonni keessan nu bu'aa wal kabajaa siniin suwaamaa jiru hiriyoonni keessan suwaamaa jiru bu'aa sirna kana bareechan jechaa jiruuti waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaa fi bu'aa waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaa fi bu'aa humni nageenyaa as keessatti naannoo kanatti ramadamtan harka mirgaatiin warra taa'an kana karaa nu qabsiisaa. obboleeyyan keenya warri muslimaa warri salaataaf jarjartan nu oobsaa dhufaa jira walumaan bakka takkatti salaadhaa.
Please, warra seessan dargaggoonni tokko hundi keessan nu bu'aa waan unumni dhaggeeffatu yoo baatan hiriyoonni keessan si waamaa jiru bu'aa. Waamicha hiriyoota keessanii dhaggeeffadhaati bu'aa qeerroon keenya. Goota keenya kabajaan haa geggeeffannu. Ulfaadhaa nu bu'aa. Waaqayyoos naa eebbisu sirriifa keessaniin nu bu'aa. Humni nageenyaa gara waltajjii kana bitaa mirgaatti nu godhaa. Qeerroon keenya nu bu'aa ammallee. Nubu'aa ulfaadhaa waaqayyo sinaa kabaju. Namoota kumaan lakkaa'amutu dhufaa jira. Abbootiin gadaa, abbootiin amantaa, hooggantoonni naannoo, hooggantoonni federaalaa, maatiin, jaarsoliin biyyaa dhufaa jiru. Isaan dhufanii iddoo ta'an yoo dhabanii nu qaanessa. Itti qaana'uu danda'uu qabna. Please. Dargaggoonni keenya bu'aa inni achi teessee ilaaltu kun bu'ii maal qaba yoo buute? Dargaggoon kanaatu murru osoo kana jiru akkana nutti hin dhufne. Gootni gaggeessaa jirru dhufaa jira. Agaraa daddafaatii bakka qabadhaa tasgabbaa. Sirni kun sirna gaddaatii beekaa waca baay'eellee hin barbaadu obboleeyyan keenya. Warri manguddoodhaa warri bakki isin barbaachisu bakka qabattamtu bakka qophooftu irratti taa'a. Qeerroon keenya warri ergaa keenya geessanii ba'aa jirtan baay'ee galatoomaa waaqayyoof naa kabaju. Warra haftanis please. Dargaggoonni irraa karaa tasii karaa namni galu keessan kun gadhiisaa. Naannoo kanarra keessan gadhiisaa irraa. Reenki goota keenyaa dhufaa jira. Namoonni kuma hedduudhaan waliin jiru. Ammallee walakka hin deemne dafaatii nu ba'aa. Dargaggoonni keenya ammallee keessan alaaf iddoo gadhiisaa jechaa jira. Humna nageenyaa naannoo keenyaa karaa bitaaf karaa mirgaa kana dargaggoota taa'an kana akka isaan nu waanan nu godha. Maaliif akka dadhabanii? Nama ajaa'ibsiisu bara.
Family itu kujra jadi ni baru nama tu kolai wal. Nanti kuyon jalan kam nama. Family itu ni family itu kujra. Agam-agam akan menunjukkan. Mubarak. Hawaasni keenya sirna gootaa fi hayyuu fi qaroo keenyaa geggeessina waan ta'eef ofiif wal keessummeessaa. Hin dhaga'amani? Ni dhaga'ama? Hawaasni keenya sirna gootaa fi qaroo keenyaa kabajaadhaan geggeessina waan ta'eef ofii wal keessummeessaa. Nama guddaa keessan hangafa hayyuu keessan artistoota keessaniif qeerroo fi qarreen as jirtan iddoo kannaa fi wal kabajaa wal keessummeessaa walteessisa. Nuti wal ulfeessinu guddanna waan ta'eef jecha akkasiin bareedna. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan isteejirra dhuftanii gosa isaa dubbattanii fudhattu. Furtuu konkolaataadhaan namni buustan. Xiqqoo tokko callas. Ifam xiqqoo tokko callas. Namni hundinuu har'a guyyaa kun guyyaa hayyuu qaroo keenya goota keenya artist qabsaa'aa goobnaadhaa ittiin sirna gaggeessaasaa gaggeessinu waan ta'eef bakka jirtanitti wal kabajaa wal irraa siqaa wal ulfeessaa kabajaadhaan akka gaggeessinuuf dargaggeessi hundiniyyuu tumsa godhaa bakka jirtanitti iddoo olii kannaadhaa hangafa keenya sheekan keenya abbootii amantaadhaa artistoota keenya hoggansa bakka dhufanitti dafaatii karaa isteejii kan tol dabarsitanii kaan ammoo hogguu namni guddaan kan dhufu ta'e duraa socho'aa bakka olii kannaa adeemnu ulfinaan sirna ulfinaa kana gaggeessuun nurra jiraata waan ta'eef. Dirreenis bal'aadha. Namni gama keessaatis deemuu ni danda'a. Iddoon hundiniyyuu
haala mijaa'aadhaatu jira waan ta'eef aduun qorrii qabuutiif artistii goota keenya qabsaa'aa Oromoodhaaf loogoo banaatis kan kanarra caalan dabarsan waan ta'eef hundinuyyuu wal obsinee wal hammannee walteessisaa deemuu qabna waan ta'eef inni waliin sin dhiphisin addaa haalli koronaa amma jirus yaada keessa galchuudhaan namni wal hubachaa akka deemnuuf